lafti kuni malkaa odaatee jechuudha. Mana kanatu irra jira. Kaaree 500 walqixxaadha maashaallah tabaarakallah. Manni nuyi kun dhaayyuu namatu keessa jira. Gaafa humna argatan yoo fedha hojjaa ol dheeressanii yoo fedhan buqqisanii haaromsan jechuudha. Dudduubaan kun warra wallaadhaa manni mimmishaa ijaaru irra jira. Bishaan illee galee jira. Qoxaarii irraa baafatanii malee kaartaa fi pilaaniidha. Waan hundaa guutuu qaba jechuudha maashaallah tabaarakallah. Lafti akka walqixxaa ulaalaa akka guddatu. Asiin ammoo ismaaltuma bira jechuudha. Karaa isinitti agarsiisamu. Kun waan wanti gamaa gamana laala ollaan akka jiru. Asiin kun ola fooqii olii mul'atu kun isfaaltii gubbaa jira jechuudha. Isfaaltii irraa meetira 50 ta'uun gahu. Asiin kun masgiin illee bira jira kan akka gadi mul'atu kun minaaraa masjiida argaatan kun masgiida. Akkasii bakka bareeda jira miliyoona 1.5 waamanii illaa allaka gatiin.